Egaa guyyaan irraa guyyaa addunyaan itti Hacaaluu Hundeessaa yaadattu. Hacaaluu Hundeessaa erga wareegame waggaa tokko guute. Nus biyya Faransaay magaalaa Paarisitti har'a wal geenye yaadannoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa kana gochuudhaaf Oromoota danuu wajjin oollee jira. Isaan keessaa anis nan tokko abbaa seeraa Afnaaboon yookaan immoo abbaan seenaa kunoo na biratti argame jechaadha. Dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti seerri maal jedha? Hacaaluu Hundeessaa gumaan isaa argame moo hin argamne? Maaliif bade? Gara fuulduraatti immoo hin argama moo hin dhokata kan jedhu irratti abbaa seenaa wajjiniin gaaffiif deebii gabaabaa goonee jirra. Itti dhiyaadhaa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan galatoomne. Gracias.